Gareen Finxaaleeyyii Amaaraam qaroowwan Oromoo daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaarra jiran kararraa maqsuudhaaf duula maqaballeessii gama TVtii fi sooshaal miidiyaatiin irratti banuun dhagaameeti jira. Guutuu gabaasa kanaa immoo Daani'el Tasfaayetu isinitti himama. ቅድም እዚህ ጋር ሳነባ ይተኛል ተሊላ ተላላው ምን አርጓል የሚለው ማህተሟን ተጠቅሞ ከስራ እነዚህ ገምግመው ውሳኔ ያሳለፉበት የኮሚቴው አባላትን እንደውም ከፈለጋችሁ አለ ከዛሬ ጀምሮ ካባረራችኋሉ ይላል። ችግሩ ምንድነው? ማህተም የለውም። ለምን ማህተሙን በኪሱ ነው የሚዞረው? ተሊላ Caasaan garee Finxaaleeyyii biyya keessaa fi biyya alaa madheeffatanii jiran carraa argatan hundumaan qotee bulaa lafa isaarraa buqqisu qaroowwan biyyaaf abdataman karaarraa maqsuun muuxannoo qabanitti fayyadamanii ammallee itti fufanii jiru. Daandii qilleensa Itoophiyaa dhaabbata addunyaalessa ta'e adiif gurraachirraa tajaajilamu keessatti ijoolleewwan Oromoo akka mana isaaniitti dadhabanii dhaabbaticha beeksisuuf dorgomaa taasisuuf hojjechaa jiran irratti ilmaan Finxaaleeyyii Amaaraa karaa TV fi miidiyaa hawaasaa duula jajjabaa geggeessuu erga eegalanii bubbulaniiru. Namoota gareen aktivistoota Finxaaleeyyii kun irratti duulan keessaa tokko kan ta'e pirezidaantii gamtaa hojjetoota buleessa daandii qilleensa Itoophiyaa Injiinar Taliilaa Dheeressaati. Gamtaa hojjetoota buleeyyii daandii qilleensa Itoophiyaatti tiyaanaa pirezidaantii kan ta'e Kiyyaa Lammaa dhimma kanarratti yoo dubbatu akkuma Haayilee Fidaafaa irratti baran muuxannoos qaban maqaa siyaasaatti maxxansanii hayyoota Oromoo miidhuudhaaf kan kaayyeeffatame ta'uu hima. Namoota qaroo ta'an manni keenya qabu yeroo baay'ee maqaa adda addaatiin itti dhoobanii balleessuu barbaadu. Duula qindaa'aadha. Tasas miti. Maaliif dhugaa jiru haalanii soba akkamitti akka dhiyeessani waan sirriitti beekuudhaan muuxannoo qabu. Fakkeenyaaf taliilaadhaan talaalaa jedhu narra. Namoonni kun kaleessa Haayilee Fidaadhaaf fiidis teechaa turan. Gara mootummaatti dhiibuu gaafa barbaadan taranyaa jedhuun. Gaafa humna mormituu biraatii walitti fiduu barbaadan immoo shanee jedhuun. Asitti wanta koomanii maal argita? Oromoo ta'uu isaa argita. Taranyaa sootee Oromoodha. Shanee sootee Oromoodha. Garuu taargeetiin isaanii maalidha? Nama jabaa Oromoon asitti qabu kana asii balleessuu barbaadu. Shaneedha jedhu, taranyaadha jedhu karaa hundaan duula bitaaf mirgaan nurratti bananii jechuudha. Kuni maaliif ta'ee gaafinaan jetteefi waan inni ofii koo hubadhu kwaalitii gaarii tokko Injiinar Taliilaa irratti arganiiru jedhanii amanaani. Nama waggaa 10 ol daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti hojjetaa ture qaamota amma biyya bulchanii wajjin walitti hidhanii maqaballeessii hamaas oofaa jiraachuu sobatti yaadamee uumame ta'uu tiyaanaan pirezidaantii kun ibsa. Injiinar Taliilaan waggaa 10 dura akkasitti qacarame waggaa 10 dura Piraayim Ministeera Abiyyis Piraayim Ministeera Itoophiyaan turre. Abbaan duula isaanuu ragaadha. Soba ta'uusaa. Kanaafuu maqaballeessii dhiyeenya ture irratti garuu keezii sana akkamitti akka gara isaanii barbaadanitti fidanii anuu ragaadha. Ani mataan koo waan kana qaama seeraa kamuu biratti bahee dubbachuu nan danda'a. Kaawunsil meembarii qaba yuuniyeeniin kun mana maree jechuudha. Namoota 34. Namoonni 34 kun keezii kana hin beeku. Egzikuutii soba ta'uusaa hin beeku. Kanaafuu ragaan qabnu baay'ee kan barbaannu oliidha jechuudha soba ta'uusaa irratti. Qaamoleen qaroowwan Oromoo irratti xiyyeeffatan kun dubbiin isaanii akka fudhatamuu fi jecha Oromoon hin qabne taranyaa jecha qe'ee daandii qilleensichaatiif warra keenya qofaatu mala jechuun sabaaf sablammoota biroo tuffachuudha jedhu pirezidaantiin gamtaa buleessa daandii qilleensa Itoophiyaa Injiinar Taliilaa Dheeressaa. Hunduma keenya akka rakkiftu beenna tarmii keenyas miti waan ta'eef yeroo jalqabu jechuun akka taranyaa zaranyaa afaan Oromoon qaban. Kanaaf hiika isaayyuu jalqaba nutti himamee tachi immoo irratti dubbanna seeduu fi hiikaa wantichaa dhuguma wallaaluu duraan itoo hin taane kanan si gaafadhe sabi keenya kun iyyuu hiikaa kanaa dhageemoo deessa malee kun wanta tarmiin sun kan keenyas miti nu keessaas hin baane bakkas nu hin bu'u. Garuu warra yeroo seedhamuu fi warri yeroo wacaa ati kan kee irratti abbaa biyyaa akka hin taaneefi istaayiliitiin isaanii difference factor jedhama. Wanta tokko akka hin taanetti dursanii wacuu sodaattee dudduubatti deebita jechuudha. Fakkeenyaaf mana koratti abbaa manaati.
ollaan naannee uwwedee iyyeef abbaa manummaa qonni mana koo nama bushata. Mana koo bushachuuni taranyaa nan godhunan abbaa manaa na godha malee. Gama biraatiin ammoo daandiin qilleensa Itoophiyaa gara magaalaa Oromiyaatti akka babal'atan gochuuf sochii eegalanii jiraachuus Injiinar Taliilaan dubbatu. Qabeenyaa biyyi kun argattu keessaa baay'een isaa kan inni dhufu Oromiyaa keessaati. Qabeenyaa guddaan immoo uummata. Mitiire so nama qabeenyaa guddaan. Population guddaan biyya kanaa immoo eenyudha? Oromoodha. So risoorsii as keessaa dhufe kana gara daandii qilleensa Itoophiyaa gara Oromiyaa magaalaa garaa garaatti balali'uu jechuun kennaa miti. Waama sabacharraa fuuni deebisnee ittiin tajaajiluudha malee jechuudha. Kanaaf isa kana hamma sadarkaa boordiittis giruupsii bira yoo darbe jechuudha. Eenyuun yoo ta'u waajjira muummee ministeeraa dhaquullee haa ta'u dhannee daandiin qilleensa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti akka babal'atuu fi jabaannee hojjenna. Kana yeroo inni naannoon biraa akka cuucaman goonaa miti. Already naannoon kaan baay'ee gaa'oliyyuu qabu.